Agarii Tulluu jedhamu qabsaa uummata Oromoo hiyyeessaa quuqamaa ture. Akkan seenaadhaaf barbaadu agarraan qarshii 500 natti gurguran gaazexaa duraan lafa taa'uu jechuudha. Goota ta'uun hawaasa isaatiif du'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Har'a giddugala aadaa Oromootti argamnee eebba kitaabaa Oolmaa Mogor isin daawwachiisuuf jirra. Egaa kitaaba kanarratti seenaan Agarii Tulluu fi badhaadhaa Dilgaasaa akka barreeffamee odeeffannee jirra. Kitaabni kun maal fakkaata? Sagantaan isaa akkamisa jedhu immoo miira daawwattootaas kan isin daawwachiifnu ta'a. Hamma dhumaatti nu waliin tura. Goota ta'uun maali? Goota ta'uun hawaasa isaatiif du'uudha. Hawaasa isaatiif wareegamuudha. Seenaa warra kanarraa kana hubanna. Haaluma kanaan badhoon gaafa hidhamee mana hidhaa keessaa bahu gocha seenaa hin daganne gurguddoo tokko raawwate kitaaba kana keessatti taa'eera. Inni jalqabaa gaafa meeshaa fudhatee jaallawwan isa fakkaatan waliin warra saba isaaniif jedhanii mana sirreessaa seenan 40 ta'an waliin meeshaa fudhatanii gaafa deeman hattuu saamtuu kan nama ajjeefte mana tokko galchee hidhee deeme jechuudha. Tole maqaan keessan eenyu jennu? Raawwaktolaan jedhama. Ani Salamoon Agariitan jedhama. Maqaan koo Weellisaa Getaachoo Nugusee yookaan Bosiyyoon jedhama. Maqaan kee Rabbirraa Alamuun jedhama. Tole maqaa keessan eenyu jedhu? Maqaan kiyya Tijaaree Adunyaan jedhama. Agarii Tulluu jedhamu qabsaa uummata Oromoo hiyyeessaa quuqamaa ture. Waan bal'aa quuqamaa ture, hojiirra ture. Hiyyeessa jaalataa, ogdiirra fiinaadhaa, hiyyeessaaf quuqamaa ture. Rakkatee mana dhabee manatti ijaaraa ture. Ani immoo ilma isaa ta'ee goonni waan hundaa'u dubbatame waan galma ga'ee itti abboomuudhaan maqaa isaanii yookaan mana tamaarii yookaan siidaan tokko kuni hojjetamee itti abboomuudhaan argachuun qaba. Kana beekuun qaba. Kanaafuu sirriitti ittan gammadaa naa galatoomaan jira. Tole barsiisaa olaanaa Damee egaa isin barreessaa Oolmaa Mogorii mee kitaaba kana barreessuu akkamitti yaaddan jalqaba? Tole barsiisaa olaanaa Damee barreessaa kitaaba Oolmaa Mogorii. Oolmaa Mogorii moggaasa isaarraa kaasee seenaa mataa isaa danda'e qaba. Jalqaba moggaasa irraa yoon ka'e kitaabni kuni waa lamarraa hin ka'ee kitaaba kana barreesse. Tokkoffaa miira sabboonummaa keessa taa'een barreesse, lammaffaa ogummaa seenaa keessa taa'een barreesse. Miira sabboonummaa gaafan jedhu akka sabaatti har'a ga'uun keenya gatiin kaffalamee as geenye, gatiin kaffalamee immoo lubbuu namaati. Lubbuun namaa kun immoo keessa gootota jechuudha. Isaaniin akka sabaatti eenyummaan keenya irraa afaan irratti naasofnu kunii fi walumaa galatti sadarkaa Oromoo irra geenye kana geenye. Quuqamni kun dura na keessa irraa daandicha sordofaan ture. Gootas ta'uu baadhu akka gootaa ta'an ture. Tokko kanarraa ka Oolmaan Mogorii keessayyuu sulula laga Mogor keessa argaa dhageettinaan kana dhagaa guddadde diddaa naannoo sana keessatti gaggeeffame ogummaa seenaa gaafa siin jedhu barnoota kiyya sadarkaa lama masarsii hin jedhamu kan barnoota sadarkaa lamaffaa muummee seenaatiin Addis Ababa Yuunivarsiitii baayogiraafii of Agarii Tulluu irratti hojjedhe gaafa kanaan seenaa diddaa Agarii Tulluu sirna Haile Sillaasee irratti godhe irraayin hojjechaa ture isa sanan gara afaan Oromoo jijjiire maaliif Agarii Tulluu qofaa seenaawwan diddaa baddaa tuulamaa kanaa fi sulula Mogor kana Mogor gamaa gamana gaafa jennu Mogor gama Salaalee fi gama Shawaa Lixaan jiru wal qabata sululli kuni gooni tokko Salaalee Mogorii irratti socho'aa yoo ta'e nyamariin hanqatu kanaafin Oolmaa Mogor jedheenii jechuudha waan kana aadaa diddaati jechuudha sababa. Mee har'a gaa eebba kitaaba Oolmaa Mogor irratti argamtanii jirtu akkam fakkaata ture sagantaan har'aa maal fakkaata? Eebbi kun waan baay'ee nama boonsu. Oromoon kun yeroo dheeraadhaaf carraa akkanaa kanallee argatee carraa itti wal bira dhaabbatee carraa waan ofii waliin hirmaatu argatee hin beeku. Yaa ta'u malee bara kana immoo carraa akkasii argatee wal bira dhaabbatee oolmaa laga Mogor jechuun waan guddaadha. Mogor laga qofaa miti Oromoo irraa oolmaa guddaa qaba.
oolmaa guddaa oolee fiira. Kanaaf asirratti argamnee tooni har'a immoo gammachuu kanarratti hirmaachuun gammachuu daangaa hin qabne natti dhagahama. Namni martiyyuu jabaachuu qabaa jechaadha. Waan isaatirratti cicceetoo waan kamirrattuu Oromoon kamiyyuu irratti hojjechuu qaban. Sagantaan irraa baay'ee namatti tola. Maaliif jennaan amma seenaa Oromoos ta'ee seenaan goota Oromoo sarkaa afoolarra ture jechuudha. Sarkaa afoolaa sanaan immoo sarkaa kana geenyee afaan keenyaan barannee waan afoolarra ture immoo sarkaa barreeffamaatii fi namni goonni isaa maal akka tureef eessa akka tureef maal akka hojjetu mul'isa sarkaa barreeffamaatiin ta'uusaa ani baay'ee na gammachiisas waan baay'ee namatti tolus jechuudha. Barsiisaa qorataa seenaa waan ta'eef ragaa yoomeessa hin qabne hin fayyadamne argaa dhageettii safuu aadaa fi duudhaa Oromoo wal simsiisee jira. Ragaan beekumsa seenaa dhaloota Oromoo inni jalqabaa insaayikilooppiidiyaa miti yookiin akka ammaa googilii miti. Inni jalqabaa argaa dhageettii fi dhugeeffannoo waan ta'eef kana kitaaba keessatti kaasee jira barreessichi. Kanaaf barreessaan kun galata guddaa qabaa jechuudha. Kabraa gootota Oromoo lubbuun darban jiraachisee nutti mul'ise. Kanaaf aadaa fi seenaa eenyummaa warra goota qabu hanga fedhe roorrifamullee dhiibbamullee sabni goota qabu seenessaa akka hin banne nutti miilseera waan ta'eef faayidaan kitaaba kanaa inni biroo isa kanaa jechuudha. Barreessaan kun yommuu dargaggummaa isaa kanatti gidiraa shira siyaasaa qabsoo qeerroof qarree keessa darbeetti waa'ee shira siyaasaa ta'ee isarratti ta'e giddugaleessa godhatee akaakayyuuwwan isaanii isa durii yaadatee kitaaba kana barreesse waan ta'eef adda taasisa jechuudha. Barreessaan Olaanaa Damee Badhaasoo jedhama. Kitaabicha qubaan teessisii gurbaan kun teessisillee isaan hojjete ani Hagarii Tulluu kanarratti jechuudha. Mariisisaa ture. Isaan isa wal barre waa'ee Taaddasaa naannoo Taaddasaan itti qabame meettaa kana keessa achi waan barsiisaa turee fi waasan namicha waa'ee Taaddasaa beeku sirritti Mokonnin Roobii Dabaleen jedhamu naa barbaadee tan balaasaniin namni yoon iyyaafadhu namni isa naa eeree isaa wal baree seenaa kanallee akka barreessu waa'ee garasii kana dilbiidhaan waan jiruuf barreessee jajjabeessaa ture. Ammas gurbaan waadaa isaa eegee kitaaba kana barreesse maqaa gaariitti kenneesi oolmaa Mogaree jedhu kana. Mogaree kaleessa erguma hammeenyi uummata irratti raawwachaa ture namni xiiqii qabate namni aaree achuma gadi bu'aa ture. Xiiqii sababuudhaa hawaasa baraaruudhaa seenaa isaa tiksuudhaa afoolanillee sirbaanillee hunda isaa ibsachaa ture hawaasni. Isa sirriitti ibsee baasuudhaaf maqaa kanatti moggaasee namoota simoo warra fiigar ta'ee namoonni hawaasni faarsaa ture ittiin weellisaa ture namoota kana badhaadha Dalgaasa fi Hagarii Tulluuti. Nama gadi fageenya manni jedhamne gurbaan barreessaa dhalleeni barsiisaa seenatilleen saniifillee ogummaa gahaa qaba. Kana barreessuun isaa baay'een galateeffadha. Isinillee asirratti argamtanii waan kana gabaasuudha hawaasa biraan ga'uudha. Akka fakkeenya ta'ee fi dhalli boruu seenaa awwaalame qotee baasuu godhuudhaa asitti argamu keessa baay'een galateeffadha. Isin galateeffadha jechuudha. Isin egaa haadha warraa Badhaadhaa Dilgaasaati. Eenyu caalayyuutti dhiyeenya namni isaan beeku isinidha. Mee akkamittiin ibsituun sin? Saka akkanittiin ibsu sirriitti natti baay'atas waan jedhee ibsus hin beeku tokkoffaa maqaa isaa dhokatee har'a ifatti bahuusaatii fi gammachuu isaa faana sirriitti bakka waan deebisee ta'u waan himee waan dhiisu hin beeku gammachuu wajjiniin jechuudha. Egaa isinis nama oolmaa saba kanarraa qabudha. Akka nageetti isinis walumaan waraanaa turtanii mee turtii dirree waraanaa irratti yeroo waliin turtanii maal fakkaata mudannoo isin qabdanuu maalidha? Mudannoon gisee isaanii kan maal gaafii qaba yaa'u akkuma sareetti reebamneetuma dhokachaatuma caakkas bulaatuma manas bulaatuma waluma keessa inni gaafii maal qaba kan gisee isaanii bakka saaba saree dhaltuutti ari'amaatuma. Badhaadhaa Dilgaasaa fi Hagarii Tulluu sin akkamiin ibsitu? Ani Badhaadhaa Dilgaasaa jechuun anaaf
nama addaati. Agarii seenan beeka. Agarii immoo seenarraas hordofeen ani akka artistiitti gahee koo dur hin bahee jechaadha. Seenaa gootota kanaa dur weelluudhaan ibsaa turre bifa kaasettii fi VCDtiin nan hojjedhe jechaadha. Garuu har'a immoo waan kun akkanatti kitaabatti jijjiiramee ta'u dhalootarra akka dhalootatti darbuuf lafa kaawwamuu jechuun waan addaati, waan ajaa'ibaati. Gootawwan kun immoo nullee akka Oromummaa keenya irratti jabaannee cimnee waan keenyaaf morman daandii nuusaa qabu waan ta'eef gootawwan kana bifa saniinan ilaalaa jechaadha. Tole akka nu odeeffadheetti gaa seenaa kana yeroo barreessitu qorannoowwan garaagaraa taasistee jirta. Mee barreessitoonni yeroo seenaa barreessanii qorannoo taasisuu isaanii faayidaan isaa maal jettee yaadda? Kitaabni kun kan barraa'e tokkoffaa qorannoo seenaati. Kitaaba iyyuu gaafa jennu kitaabni gosa akka ogummaadha kanan jedheef kana fanani. Qorannoo ogummaa irratti hundaa'e. Qorannoo ogummaa irratti hundaa'e jechuun maddaalee odeeffannoo seenaa itti sassaaban lamaan iyyuu fayyadameeni. Madda odeeffannoo seenaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa ragaalee intarvii namoota qooda fudhattoota bara sana jiraatanii fi waan kana ni beekan jedhaman xiqqaa ta'e intarvii ulaagaa qaba. Ogummaa seenaa gaafa barreessan baayogiraafii takkitti barreessuudhaaf qofa naannoo nama 130 dubbifamuutu irra jira. Suni selektiivliidha kan randomii miti kan dubbifamu ni beekan warra jedhamu. Kan biraa kitaabilee kana dura barraa'an miidiyaalee bara sana turan gabaasaalee fi propoogaandaa mootummaan bara sana godhe sana hunda sakatta'een ragaaleedhaaf wabeeffadhee jira jechuudha. Kan hundi kitaabilee hedduun sakatta'e gaazexaalee miidiyaalee bara sana turan kan bifa barruutiin turan gaazexaawwan kan akka Addis Zaman, Poolisinnaa Irmijjaa, Itoophiyaa Zeenaa Galgiloota kan hunda fayyadamaa ture jechuudha. Baroota keessa qorannoo geggeesse. Kanaaf qorannoo seenaatti gaafa jedhu ogummaan deeggaramee ragaa qaba. Qorannoo kana geggeessuun bu'aan isaa waan ragaa qabu waan qabatama ta'e waan boruulee namni biraa itti fayyadamuu danda'udha jechuudha sababa ragaa qabuuf. Kanaaf fayyada qorannoo sana geggeessuun. Kitaabota akkasii barreessanii kaa'uun faayidaan isaanii dhalootaaf maalidha jettee yaaddu? Kitaaba akkanaa barreessanii kaa'uunsaa dhaloota baay'ee gaariidha. Yoo isin jedhu gaafa amma seenessa kaleessa keessa turre keessa orman nu barreessa keenya sanuu guutuu miti akka horaatetti nu barreessa. Nama keenya immoo keessattuu maal jedhama sirna gadaa keessa dabarreera sirna gadaa keessarra wanni Oromoon barreessinaaf haachaa turan jechuudha. Otoo inni kaleessaa sun barreeffamee taa'ee waan baay'ee bira darbame jechuudha. Jaarraa baay'ee keessatti wanti ta'e sana ammaa afoolan beenna malee homaa wanni beennu hin jiru jechuudha. Mee amma doktoriin isaa yookaan immoo soorsii isaa fidaa hin jedhan hin qabnu jechuudha. Maal jechuu barbaadan kitaabota akkanaa kana kitaabota seenaatii fi kitaabota goota barreessanii kaa'uun dhaloota boruutiif galtee ta'a jechuudha. Banateet ilaal. Kunoo bara kanatti akkana ta'e goonni kun immoo bakkana ture waan hojjete kana jedheeti kitaaba kanarraa walitti malee sadarkaa waan ragaa hin qabne hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu kitaaba barreessanii kaa'uun dhaloota boruutiif galteedha qabeenyaas. Wanta akkasirratti aarsaa guddaa yeroo hedduu kan kaffalu dubartiidha. Biraan mana qabuun jira, ijoollee guddisuun jira, asiin qabsoon jira. Mee akkamitti dandamatas yeroo sana? Yaa'u sa'aatii saniif gisee inni jiru isuma yaa'u dhokachaa tumas olumas jechaa gadi jechaa warra kiyya siin jira gisee sanii. Gaafi warra bakka keessan dhokachaa gaafinis immoo deemnee too'ii bakka gaafni daa'ima isaa hidhee kiyya hidhee gaafni hin baadhee too'ii bishaan illee na nyaachuudha bishaan illee badee namni na deebisee hin jira. Oduma isaan jirru immoo mana kana gaafa jenne keessaa baqannee urfa walitti deebinee itti galla. Ishuma sana immoo guddattee itti galan jedhee nurratti guban. Gaafa manitti nurratti gubamtu immoo yaa'u uummanni bahee uummanni galatoomu daasii nu buusanii daasii keessa teenya. Daasii san keessa immoo teenyoodhuma jiraannu ishii keessa ishii nu guddaa taate gaafa inni lubbuun isaa darbu namni nurraa amma jireenya isaatiin nurraa dambaarsamame baalageen otoo warra guddaan taane baalageen ganda keessaa nuti taphattee teechuma dhoowwartee biyya keessa teechuma dhoowwarraan yaa'u namni hoo jiru wanni fe'isoo ta'e lubbuu ofii baasuu barbaadaa moti lubbuu teenya barbaannee biyya hin beeknellee deemeen ture. Hunduu ta'uu didee deebinee teenyee innis du'ee isas haa ta'u akka awwaallattis awwaallan biyyaa wajjin biyyi galataa argatu uummanni haa jiraatu ammallee fayyaa ta'an uummanni keenya. Kanaaf ammas immoo yaa'u balaa eeganni du'een booda eeganni dubbuu isaa darbeen booda biyya inni dhabe keessa odoo inni jiraate dhaanamnus kaattamnus rakkoon qabu hin jiraannu. Biyya inni dhabe immoo keessan nooruu keessan taa'uu deemee
kadhattu son ta'ee jiraadha. Qabaadhatu jiraadha. Namni na beeku hin jiru niitii balaa dirgaasa ta'e na beeku hin jiru. Intala adunnaa tolaa ta'e na beeku hin jiru. Kanaaf biyya ormaa deemuun maxaradhaadhatan biyya ormaa kana deemu. Dhufee asomnaan waaqayyoon hangaloote haa ta'u jiraanne kun guyyaa har'aa kana geenye har'a immoo isa du'ee dhokate odoo hin taane nuuftuu jireenya keenya dhokannee kan jiru olaanaa damee misgaanni isaa haa ta'u. Amma kana jedhee wannan isaa misgaana galchuu sirriitti na dhiba natti ulfaata. Misgaanni isaa haa ta'u hinooti. Du'aa keenyallee seenaa isaanii dhokatellee lafee isaaniitti caccabee dhiigni isaaniitti dhangala'e. Hinooti ifa baase uummatatti nu baase uummata Oromoo bal'aa galannaa ga'u jedhama. Isin agarii tulluu fi badhaadhaa Dilgaasa akkamittiin ibsitu? Isaanii wal jenereeshinuma ijoollee ta'u badhaadhaa amma sirriitti kan ittiin illee sirbaa turre isallee fakkeenya godhee hundi keenya icciitii san duuba isaa nama as taa'ee yeroo san nama guddaa agarii wanni warroon Maccaaftuu lama hundeesse keessaa nama Asaffaa Baalchaa Corqaa jedhamu Riyoota Taaddasaati. Inni yeroo san itti gaafatamaa Adaabaa Abaa jedhamu kana as Finfinnee bakka barree onneen ture itti Shawaa kutaa Shawaa jedhamu kana isatu as taa'ee ijoollee gara wanni kana qindeessaa ture. Isaan keessaa anillee tokkon ture. Sirriitti warra bilchaate keessattuu hiriyaan isaa an ture. Sirriitti warra as dhufee hubachaa ture jechuudha. Shiroo Meedaa kana nama waggaa 27 dhokatee taa'ee mootummaan barbaadaa ture. Nama muraasa anaan nama muraasa beekaa. Nama inni namni bilchaatan ogeessa seeraati namichi waggaa 202 du'e yeroo koronaa sanii sirriitti dhokatee duruma gadi fageenyaan nama bilchaataa nama hiriyaa Ilamaaram fa'aa hiriyaa Taaddasaa fa'aa namoota garee Maccaaftuu lamaa san turani. Jara kana warra 90 keessa 80 keessa achitti qabsaa'aa turan laga kana keessa deemanii qabsaa'aa turan badhaadha dabalatee jechuudha. Isaantu qajeelchaa ture. Isaan keessaa ani asiin gara baddaati gara muka xurriiti achiin ani hirmaadhe nama natti erganiiti. Namichi karaa baay'ee gadi fagoodhanii icciitiin eegamiini anas mana Mokonuu Basanuu keessa taa'ee waggaa 27 inni dhokatee jaarsi kun jechuudha. Inni namoota bilchaataadhaan warra hoogganamaa ture. Sanis hamma guyyaa lubbuun isaanii darbanitti nama sirriitti saba kana hojjechaa turanii darbanii har'a immoo seenan isaanii ittumaa sirbame malee waraqataan dookumantii ta'een teenya gurbaan kun immoo kana hordofee barreessuusaa baay'ee itti gammadee hana gariitis akkasuma namoota Haayile Sillaasee sirna sana moossaniin lolaa ture. Innis garuma Maccaaftuu lamaa keessaa yeroo san Taaddasaa jalaa fonqolchii mootummaa sun jalaa fashaloofnan achi gara lagaatti deemee lolee har'a ijoolleen isaatillee ijoollee nama intalli Tigist jedhamtu ergasiis dirree qabsoo irra turte 90 keessa jechuudha. Amma gara Ilubaaboor kana irti uummataa waliin beeytu. Seenaan kun ijoolleen isaanitillee homtuu ayyaadatiin jiru. Homtuu ayyaadatiin jiru. Har'a gurbaan kun walitti fidee kitaabni kun walitti fideera. Ani baay'ee natti tole seenaa ijoollee maatii faca'anii turan kan agariitillee kan badhaadhatillee har'a waltajjii kanarratti maqaa kitaaba kanaatiin as ba'uun isaanii wal arguun isaanii baaleellee dhufanii warri duraaf faca'ee balaa saniin biyyaa ba'an dhufanii wal arguu isaanii baay'ee natti tole. Ana baay'ee natti gammachuu kiyya baay'ee jechaan ibsachuu illee danda'u jechuudha. Maqaan koo Barataa Abtaamuu Salamoon jedhama. Salaalee Yuunivarsiitiitti baradha jechuudha. Sadarkaa Yuunivarsiitii irra jira. Egaa ilma Salamoon Agariiti jechuudha. Abbaan abbaa kiyyaa Agarii Tollooti jechuudha. Egaa guyyaa kana ga'uun kooti guyyaa kanatti sagantaa addaa kan arguu kooti baay'ee tokkootu natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif sagantaa kanarratti maqaan akaakayyuu kiyyaallee hin babal'atee namoota hundatti biratti beekamtii argate deebi'ee too immoo maqaan isaa kan awwaalame ture asitti beekamtii argate dabalateetis immoo dhaloota keenya kan ta'an sababa rakkoo garaagaraatiin yeroo sanii keessatti naannolee Oromiyaa garaagaraa keessatti olii gadi faffaca'anii jiraachuu danda'an. Sababa kitaabni kun barreeffame garuu iddoo tokkotti walitti qabamanii too'ii amma har'a wal agarree baay'een gammadee baay'ee tokkotti gammade jechuudha. Egaa qorannoowwan akkasii gaggeessuun namoota akkasii seenaa isaanii qoratanii baasuun dhalootaaf faayidaa inni qabu maal jettanii yaaddu? Faayidaan isaa tokko dhaloonni akka of baru taasisa. Namni tokko jiruu isaa keessatti eenyummaa isaatiif maalummaa isaatiif akka namiyyuu
hin mulqine akka waa tokko illee irra hin geenyeef asirraa waa baay'ee irraa barata jechaadha. Inni biraallee dhaloonni duuban dhufu akkasumatti fakkeenya godhataniiti hamma namni jiru seenatu jira, hamma namni jiru rakkoon hin jira, gadadoon jira. Waan kana immoo bifa kanaan dhaloonni itti fufulleen akka waan isaa beeku taasisaa jedhee fudha. Hayyee kabajamaa ulfaadha. Ulfaadha isinillee. Namoota gara fuulduraatti kitaaba barreessaniif dhaamsa akkamii qabdu? Namoota gara fuulduraatti kitaaba barreessuu barbaadanii dhaamsa qabu. Kitaabni keenyaan agartee amma sarkaa diraamatti irratti hojjetameera. Amma maaliif ennaan kanaan dura kitaabni Oromoo hin barraa guyyumaan eebbisne garuu gabaarratti hin argan. Maaliifii naan jedhe. Sadarkaa gabaatti yookaan biizinsa waa itti argachuun malee keessa isaa waan kaan akkuma obboleessi keenya eenyu hirkoo diraamadha hirkoon gaafa diraamaa sun hojjechaa ture qola kitaabaa jedhe qolli garuu wanni sun laalaaf oolan diraamanatti fakkaata malee dhugaadha jechuudha seenaa kitaaba Oromoo barreessa Oromoo keessatti waanuma ta'e babarreessaniiti gubbaa isaa dikkoor godhaniiti maallaqatti jijjiirrataniitu eebbisiisanii waa fudhatee keessaa galu malee wanda keessaa argannu hin jiru. Kanaafiyyuu maal dhaabuun barbaadennaan akka rabbirraatanii barreessota gara amma jiranii fi gara fuulduratti deemaa irratti waan firee qabu. Agartee kitaabni wabii hin qabne asoosama ta'a jechuudha. Waan wabii qabu akka kunoo kitaaba irraa kana tokko argaa dhageetti qaba. Lammata wabii qaba. Yoomessa qaba. Yoomessa jechuun yoomii fi eessatti kana duucha isaa guuttatee akka seenaa isaa dhugaa ta'e kitaaba bitanii galanii hin gatamne akka hin taane mana kitaabaa dhuunfaatti barachuu hin dandeenye wanti isaa guutuu ta'e kanaan waan guutuu nu barreessuu qabu yaada jedhuun dhaamsa qaba. Ulfaadhu kabajame. Ayirree ulfaadhu. Miidiyaa kanas immoo baay'ee ulfaadha. Waan gaariirra jirtu. Waan gaariirra jirtu kana moodu sinirraa fagaanne miidiyaan kunis beektaa arra yookaan nama tokko yookaan maqaa tokko malee miidiyaan kan uummataa jechuudha. Kanaafuu si faana jirraa guddaa ulfaadha sinin jechuun jaalladha. Warroonni Afrikaadhaafis tokkummaa Afrikaatiifis hojjetan, Itoophiyaatiifis hojjetan, tan Oromootillee naannoo isa waan ta'eef gadi qotamee baasuun isaa dhaloota hunda Oromoo hunda Afrikaallee ijaaradhee yaada waan Taaddasaadhaa qabee sadarkaa Afrikaatti hojjetan jeneraalonni kun amma qabsaa'ota Afrikaadhaa kan akka Niisan Mandeellaa leenjisaa turanii sadarkaa Afrikaatti warra hojjete maqaan isaaniis hin baane fuulduratti hin baasame dheetan yaada hawaasa immoo ijaaruudhaaf seenaan akkanaa bahuun baay'ee hawaasa namni seenaa hin qabne hawaasni ijaaramuu hin danda'u. Seenaa sanirra ejjateeti tanii wandee jedhamu jechuudha. Rooman andeebitee Rooma facaate andeebitee too har'a sadarkaa Xaaliyaattis Room jedhamtee amantu tuni deebitee kan ijaaramte seenaa kaleessarra dhaabbataniiti. Impaara Roomaa jabina Roomaa sanirra ejjataniiti jechuudha. Israa'elillee seenaa duraanirra dhaabbattee biyyi bara 1000 fi bara 70 jechuudha. Duwwaa 70 biyyarraa facaate seenaa sanirra ejjataniiti bara 1948 gara waggaa 1878 qe'eerraa faca'anii seenaa duraanirra ejjatanii biyya tana ijaarratan bara 1948 jechuudha. Biyyoonni badanillee hawaasni badanillee seenaa duraanirra ejjataniiti deebi'anii biyya ta'an deebi'anii saba ta'an. Kanaaf seenaa kaleessaa barreessuun deebi'anii ijaaramuu fi addunyaa tana keessatti mul'achuutu dhufa. Mul'atuun nama fayyadaa jedheetan kame. Ulfaadhaa kabajamaa. Gammachuu guddaa ammana jennu kan boruuf hin jenne natti dhaga'amaa ammallee hundumtuu uummata Oromoo maraaf isinillee warra sitti nu gaaffii dhuftan nu gaafatan kanaaf hunda keessaniif galatanawaa nu jiraadha fayyaa nu ta'a qabatti borullee nu takataattala nu duukaa bu'aa bakka jirru akkuma kana sassaaqa barbaadatiin ifatti nu baasaa jedhatan galatasni galchaa nu galatoomaan jedha. Tole nus akka miidiyaa soof mariitis akka uummata Oromoottis aarsaa uummata Oromoof kaffaltaniifis jireenya keessan wanta aarsaa nu gootaniifis guddaa isin galateeffanna. Yeroo biraa immoo sagantaa guddaadhaan isin arganna ulfaadhaa kabajamaa. Tole miin mudannoo addaa wanti si mudatee jira yeroo kitaaba kana barreessitutti. Mudannoo addaa wani na mudatu jira namoonni seenaa addaa na mudate keessaa seenaa gadii tulluu irratti yeroo nan barreessu gaazexaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1962 bahe poolisiin Ermijja Wajji kan jedhamu Hikkaatis Salaasaa kan bahe tarkaanfii gadii tulluu irratti fudhatame mootummaa gabaasa mootummaati. Gaazexaa isaan birriidhaan bite akkan seenaadhaaf barbaadu agarraan qarshii 500 natti gurguran gaazexaa duraan lafa taa'uu jechuudha. Kun mudannoo hoggaan qorannoo kitaaba kana barreessu na mudate nama biraallee akka mudanneef kinoo qorannoo akkasii bakka tokko sassaabaa jirra jechuudha. Qorannoo mudannoo biraallee yoo nan dubbachuu baadde tuni barreessaa biraallee mudachuu dandeessi. Gaazexaa duraan gatamee mana ture an akkan itti fayyadamu barraane 500 bitadhe
Tuni mudannoo addaati kitaaba kana gidduu barreessuu jechuudha. Mee dhaloota kitaaba barreessan keessumaa seenaa irratti warreen barreessanii fi ati maal dhaamsa akkamii qabda akka barreessaatti? Kitaabileen amma akkaataan kitaabni itti barreeffamaa jiru tokkoffaa fedhiidhaan barraa baay'inaanii kitaabni fedhiidhaan barraa kun immoo fedhii yerooti. Fedhii amma nuti keessa jirruu fi miira amma keessa jirru irra dhaabbannee gaafa barreessinu keessattuu qorannoo seenaa irratti hin dhaabbannu taanaan garuu kitaaba seenaati maqaan isaa immoo miira qaba. Miirri sun waggaa 5 booda hin jiru. Namni illee ragaadhaaf hin fayyadamu miira waan ta'eef. Yeroo barreessitoonni seenaa barreessan yoo soosama ta'e uumeedha. Seenaadha taataanan garuu wabii qabaachuu qaba. Miira keessaa bahamuu qaba. Barreessan ogummaa yookaan aartii ittiin jechoota achi keessaa ibsu san malee miirri isaa keessa jiraatuu qaba. Ol kaasuus gabbuusus hin qabaatu. Kanaaf kitaabileen keenya baay'een isaanii kan ittiin komatamnu miira keessa dhaabbannee dhaloota hammaarra dhaabbannee barreessina. Dhaloota hammaarra dhaabbatanii barreessuun dhaloonni ammaa waggaa 10 booda immoo dhaloota biraa jira. Silaa kitaabni seenaa dhugaa qofa qabsiisudha. Ragaa wajjin hin teechisanii. Kan saayidii keessaa baafachuu danda'u dubbisaadha. Dubbisaan dhugaa sana fudhatee kallattii barbaade qabachuu danda'a. Nuti dhaloota kallattii qabsiisuu miti. Akka ogeessa seenaatti dhaloota dhugaa beeksisuu. Dhaloonni dhugaa hubatee kallattii ofii filata. Sanaaf barreessitoonni baay'een miira otuma barreessaa jiranii dhaloota ofii barbaadan argaa jiru. Inni sun faayidaa siyaasaa barbaada. Faayidaa siyaasatiif otoo barreessuu dhiisnee haqa beeksisuuf otoo barreeffamee waan jedhu akka ogeessa seenaatti kan fi dadhabina keenya nama bargadhiisa kanaadha jechuudha. Tole gaatii maatii badhaadhaa Dilgaasaas ta'e kana garii tulluu argattee uummata wajjin wal barsiistee jirta. Mee kana gochuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuuf kitaaba kana barreessuun kan inni miira gammachuu naa kennu maatiin gootota kanaa qorqalbiidhaan cabanii jiranii hawaasummaan cabanii jiranii kuuwwan isaanii bittinnaanii jiranii ofii isaanii wal arguun wanaa gammachuudha. Har'a immoo sanarra darbee sabaan wal arganiiru. Kanaaf oolmammoo godhu barreeffamuun isaa jarri kun wal arguudha. Anaaf immoo injifannoo addaati jedheen gammachuu addaan irraa qaba jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namoonni fuuldura kan jiru nama goota sanadha waan ta'eef aarsaa maatiin kaffaluu yookaan immoo wanta miidhaa maatii irra ga'u yeroo baay'ee namoonni hubatanii meesa kanaa fi har'as gootota hedduutu jiru kan maatiin isaanii hin jiranii aarsaa hedduu kan kaffalaa jiranii isa kanaaf dhalootaaf maal dhaamtaati? Dhuguma gaafaan maatii baraa Dilgaasaa fi Agarii Tulluu qorannoo kiyyaan irra ga'ee haala isaan itti jiran ilaalee kitaaba kana barreessu. Maatiin gootota keenya baay'ee isaanii haala kana keessa akka jiran tilmaamuun nama maatii kana arge miti nama seenaa kitaaba kana dubbise tilmaamuun nama hin deemu. Kanaaf kitaaba seenaa yoo argite baay'ee barraa'ee jira. Kitaaba maqaa gootota Oromoo maqaa kaasee garuu maatii isaanii bira namni ga'e nama muraasa. Kun immoo tokkoffaa cubbuu seenaatti illee. Maal jennaan as keessa dogoggorri uumamuu danda'a. Eessaa dhuftee nama sana haadhaaf abbaan as dhuftee qaba namni sanallee dogoggorruutu jira. Maatii bira ga'uu dadhabuun. Miira maatii sun keessa jiru dhukkubbii hawaasummaa maatii sun keessa jiru yoo xiqqaateen yoo gargaaruu baadhu Oromoon bal'aadha warri jara kana raajeffatuu fi ajaa'ibsifatu jira sabni dhufee hawaasummaa isaanii kana suphuu danda'a warra kufaatiin dinagdee keessa jirullee gargaaruu danda'u kanaaf maatii bira ga'uun dirqama barreessaatii jedhee yaadan fi keessattuu maatiin qabsaa'ota keenya baay'ee isaanii caba qorqalbii keessa jiru yoo xiqqaate seenaan akkanaa kun yoo barraa'e qorqalbii sanaaf ijaarsa taa'ee eegaa jechuudha kanaaf yaadni kiyya sarratti kan Tole ulfaadhu kabajamii dhumarratti namoota galateeffadhu yoo qabaatte carraan siif kenna. Namoota galateeffadhu maatii goototaa kana odeeffannoo naa kennaa turaniif otoo of hin qusatin yeroo ani barbaadetti baasii otoo narraan barbaadin odeeffannoo naa kennuu isaanii afaan duwwaa jedhan afaan agawwuu jedhu yeruman barbaadeen isaan haasofsaa ture isaanii galata guddaan qaba. Ijoollee keenya maqaa kaasee yoo nan dubbachuudha baade sabboontota akkaan kitaaba kana humna dhabee karaatti nan bisneef humna naataan hedduu jiru isaaniin makuma saba keenyatiin sabboonummaan keessan malee isinirraa daraaruun jedhaanii isin immoo warri miidiyaa baga dhuftanii ilaaltanii galatoomaadhaa ulfaadhaa. Kabajamii ulfaadhu. Egaa turtii nuti eebba kitaabaa oolmaa mogor irratti taasisnee kana gaammaa ture sabiskiraayib gochuun sagantaa keenya kan biroos daawwadhaa isin jenna nagaan tura.